السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقاف يا كيسان جرتني بقى جرات من كفجمتو تداوتو تحردفتو تم فيديو تنا كم نقاف يا كيسان تدين نقاف رحمن ربي سندرا جرات بقى جرتني تيابان تنا وانا جايبا وانت كوتا كني كبد ديا دجرا وانت نو كبد ديا تلي مالي نانجا چوكا كنا وانت إني كبد ديا دوا أجايباتي دوا بريدة takkan lama sadi afur shan jedhee dawaa muraasa qofa isinitti meetin deemaa garuu dawaa bal'aa argatuudhaaf lakkoofsa kanatti aggootanii bilbiltanii argattan jechuudha. Waa hedduutu jira maashaallah argatuu dandeessanii jechuudha. WhatsApp illeen itti saalalleen bilbiltanii dawaa argatuu dandeessan jechuudha. Dawaa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi dawaa baay'ee gaarii ta'e dawaa amanamaa ta'e jechuudha. Isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Maaliin jalqabarratti dawaan? Jalqabarratti dawaadhaan qabadhee dhufee jalqabarratti lakkoofsa tokko irratti dawaan isin qabadhee dhufee dawaa warra mataan molaa'eeti. Dawaa warra mataan molaa'e. Dawaa warra mataan molaa'e jennu doongaa san baallee nu bira dhufanii bitatanii silaa bareeda. Dawaa warra mataan molaa'e dhiira fi dubartiidhaaf illee faayidaa qaba jechuudha. Warra dhiira fi dubartiidhaaf jedhanii dubartii mataan hin molaa'e naan jechuun keessanii dhabu. Dubartii mataan hin molaa'e yoo naan jettan na gaafattan ani hin beeku. Hin molaa jedheetuma isinii deebisa jechuudha. Hin molaa jedheetuma akkamitti jennaani. Dubartii mataa molaa'e waa dhagarrellee garuu jiraatullee mala dubartii mataanii sababa isaan shaashii adda addaa uffatanii fakkeenyaa fi hijaaba fa'aa uffatanii alaa xuulii uffatanii deemanii mataan isaanii kun irraa dhumatu fa'aa mala shaashiin irraa fixuu fa'aa mala kanaaf mataa isaanii kan molaa'e irraa dhumatu kanaaf hin deebisaa faayidaa qabaa jechuudha. Dawaa amanamaadha. Kanaaf dawaa kana argatuuf lakkoofsa kanatti aggootanii bilbiltaniitu waan argattanii jechuudha. Okay, odeeffannoo dabalataa akka biraa bal'aa argatuudhaaf liinkii feesbuukaa gubbarra isinii kaa liinkii feesbuukaa kanarratti aggootanii jala seentanii messenjera illee barbaadan dhaqxanii argatuu dandeettanii jechuudha. Odeeffannoo bal'aa ana caalaa kan isin ifu jechuudha. Argatuu dandeettan jechuudha. Kanaaf warri mataa molooftan warri moluu itti yaaddesee jaalalleen teetan yookaan jaartiin teetan chiikin keessan jaartii kana mataan irraa molaa isiniin jette haala salphaa ta'een moluu keessan deeffattanii jechuudha. Kan itti aanu zayita zayituuna. Zayita zayituuna. Zayita zayituuna jennaan zayita zayituuna kan hooma argan kana fina zayita zayituuna aslii. Zayita zayituuna aslii nyaatan godhatuudhaaf hatta dhuganillee waa takka nama godhu ammallee waan ajaa'ibaatu zayita zayituuna quraana itti qara'ame. Zayita zayituuna 40 itti qara'amee jiru jechuudha. Zayita zayituuna bareedaa aslii isa ta'etu nu biratti argamaa jechuudha. Zayita zayituuna kanas hin argattanii jechuudha nu bira. Zayita zayituuna kana wallahi faayidaa hedduu qaba. Zayita zayituuna ofii kiyyaa nyaadhee argee jechuudha. Wanta soba ta'e wanta akkanuma isinitti himu jechuudha. Ammallee dawaa tinkaarootii moo kintaarotii dawaa tinkaarotiiti. Dawaan kunis warroonni tinkaarotii qabdanii tinkaarotii isin rakkiseetiin yaaddoftan haala salphaadhaan ofirraa fayyisuudhaaf dawaa kana nu bira argattanii jechuudha. Kan ammaa nama hedduutu barbaadan beekaa. Dawaan itti aanu kuni dawaa baariileeti. Baariilee beektanii isa qaama kanarra nama yaa'ee nama daddaracheessa qaama nama kana fit tokko dawaa baariilee amma keessatti namni karaa baharaa beekan hin beekaa. Bishaan baharaa kun sooqidda namatti baasa baariilee bishaan baharaa kun akka hidda namatti baasa hin beekaa. Dawaa baariileeti vaaziliinii wajjin dibatamaa jechuudha. Dawaa baariilee ammallee shifaa fuulatti nama yaa'u jechuudha. Asii wanta adda addaa fuulatti nama yaa'u kanaaf baay'ee dawaa ajaa'iba kana qabannee isinii dhiyaannee jirra jechuudha. Dawaa kanallee nu bira argattanii jechuudha. Dawaa baariileeti nu biratti argamaa jechuudha. Dawaa baariilee wallahi hin beeka nama hedduu morma kana fakkana nama yaa'u jechuudha baariileen kun. Okay, kan itti aanu vaaziliina. Vaaziliina jennaani vaaziliinuma hoomame baqaalaa kanaa miti. Vaaziliinuma baqaalaa bitamu kanaa miti. Vaaziliina aslii, vaaziliina muka adda addaatirraa dalagame, vaaziliina ajaa'ibaati. Vaaziliina kana gara biraatti abadan hin argattan. Vaaziliinni kun baqaalaatti illee hin argamu, gara biraatti hin argamu. Yoo sharikaa kanatti oomishamee bakka kanatti oomishamee ka'atii baheetiin hin raabsamu yoo argattan malee vaaziliinni kun gara biraatti hin oomishamu, gara biraatti hin argattan jechuudha. Vaaziliina asliidha. Wallahi vaaziliina aslii, vaaziliina ajaa'ibaati. Vaaziliina kanallee namni argatu barbaadan haala salphaa ta'een argattanii jechuudha. Zayita kan itti aanu dhiifama zayita asaa bidhee. Zayita asaa jechuun zayitiin kuni zayitii addaati. Zayitii ajaa'ibaati. An ofii kiyyaa itti fayyadamee jira isinitti hima. Ji'oota muraasa fuulduratti miilli qorri na qabee miilli kun na keessa deemee na nyaata na waraanatu. Akka malee na dhukkuba wallahi. Ji'oota muraasa dura jechuudha. Zayitii kana xabaladhee zayitiin kun naa dhufe. Riyaadirraa naa dhufe bakka amma riyaadirraa naa dhufe jechuudha. Naa dhufee zayitii kanaan sukkuumadhe jechuudha. Wallahi naxaa ta'e normaal ta'e na dhiise jechuudha. Zayitii ajaa'ibaati. Zayitii ajaa'ibaati. Zayitii qabatamaa yoo itti fayyadamtan wallahi irraa fayyadamtanii argitanii jechuudha. Zayitii ajaa'ibaati. Zayitii qorraati. Keessattuu qaama gizeen kun Saa'uudi Arabiyaa keessatti beekamaadha. Namoonni biyya Arabaa keessa jiraatan gizee kana qorri akka malee hammaatadha. Kanaaf zayitii kana bitattaniitiin isin fayyadaa jechuudha.
isinirraa eegamu isin haaloo dawaa kana barbaannaa jechuu akkasii kan itti aanu daa'ima. Daa'ima immoo namni akka jaalatu hin jiraatu. Daa'ima ajaa'ibaa daa'ima aslii kanatti nu biratti argama jechuudha. Daa'ima bareedatu nu biratti argama. Daa'ima kanallee haaloo jettanii tokkottanii subii gaalaa itti qaraataniituma laxu qootanii nyaatan. Maashaallah daa'ima faayidaa isaa hin beektanii dawaa waa hedduuti. Akkasitti fayyadamtanii jechuudha. Lakkoofsa waatisaappiitti bilbila illee lakkoofsuma kanarratti argattan jechuudha. Lakkoofsuma ani iskiriin irratti asirratti isinii kaa'u kanarratti bilbiltanii waatsaappiilee isumaan dubbiftanii argattanii jechuudha. Kanaafiyyuu dawaalee kanaa miti dawaaleen birallee hedduutu hafee dawaalee biraa hedduutu jira. Yoo barbaaddan lakkoofsuma kanarratti bilbiltanii argattan jechuudha. Maashaallah wallahi dawaa ajaa'ibaati. Keessattuu dawaan moluu kanaa fi baariilee kun waan ajaa'ibaati. Kamaluu kun barbaachisaadha. Nama hedduu barbaachisaadha. Nama hedduu mataan isaa kun maloo alhamdulillah garuu kiyya maloofne. Kanaaf nama hedduutu mataan kun molaa warri mataan molaayitiin moluu itti yaaddessee isin rakkiftan dawaa kana bitattaniitiin mataa keessan biqilchiifattanii faayattanii ofirra jiraattan jechuudha. Kanaafiyyuu dawaa kana nu bira argattu jechuudha. Lakkoofsuma irratti haloo nuun jedha. Haloo isiniin jenneetuma waan barbaaddan bakka barbaadanitti isinii geessina. Warri Riyaad, Jidda, Xaa'if, Makkatti argamtan namoonni naannoo kanatti argamtan bakka barbaadanitti nuti isinii geessa jechuudha. Riyaad, Jidda, Makka, Xaa'if nu bilbiluu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jedha.